namni booniyyee ol baasee namicha kana jechuudha. Miidiyaan isaa guutuun qaadii qeerroo jaa. Gaafa rabbii wal kafanaadhaa jedhummoo. Isiin silumaayyuu nama lama naasaa jirti jechaadha. Waggaa gallakiftu eessa akkami gallakiftu eessarraan gallakifte? Nama bira kan ta'e. Nama WhatsApp keessa isa ergee bardoo. Waggaa WhatsApp isatti ergitu. WhatsApp isatti ergee akka ana ta'etti mee. Namni akkamitti akkas of salphisa? Waliigalteedhaan suuraa kana poost godhe jedhaa jira. Miidiyaa gubbaa Feesbuukii irraan jiidhaan keessaa maan kun godhu jirra. Kun hojii booniyyee taate adabadhu narraa naadhis jedheen. Suuraa kana ustaazichatti ergeennaan isiin anaa wajjin waliigaltee qabdi jedhee ergeennaan callisee. Isiin feenaan wallahi rakkaayyan. Safara isiitu mba'u wallahi ijjina haa qabu. Safara isi karaa isiin rabaatu mba'u argaa isiin fedhu. Mucaan kun yoo isiin isaan filatte annan dhiisaaf jedhaa jira. Ustaaz Muhammad Bayaan immoo anaafsi du'a malee wanti adda nu baasu hin jiru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashamar kafuuni hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show akkam akkanaaf jirtu jiruun jireenya aafiyaan cuggaarraan Daakaraa akkamitti jirtu isiniin jechuun barbaada. Ani qadaleen keessan egaa har'agaa viidiyoo babbareedaa viidiyoo ittiin bohaaru viidiyoo ittiin barannu immoo viidiyoo ajabnu isinii qabadee dhufeetan jira. Isin amma xumuraatti na hordofuu qafa warreen immoo atu subscribe godhin dhokattanii ilaalaa jirtan ati fa'i atu subscribe gooti maal taata godhime dafi gootee akkas ilaasinii galee Oromoo akkas garaa walitti jabaachuu wayyaa atuun ilmi keessan atu kuma dhibba galee maaltu isinitti irrata hundi keessan akka gochuu hin daganne har'agaa viidiyoo tokko viidiyoo irratti dubbannu viidiyoo ajab nama jechisiisan tokko jiru isa amma xumuraatti waliin ilaallaa viidiyoo kana immoo atu namni tokko nafin laayik gochuun jalqabaan isiniin jedha laayikii 1550 akka namni tokko nafne gara viidiyoo. Ati kee gabaadhatte naanna'ee bituudhatte naannoftee galuudhatte haadha si ijoollee maaliin godha jedhe malee. Ati kuma almoo koo natti kennite kuffanee wayidhatte isa mucaan eegasidhaati boossee na cinqite ijoollee gabaadhaa galaa jirta. Haadha kumaa tokkoon argine laata gabaa kana dhufaan jirtu laata kuffanee dhatte dhufaa jirti. Mucaa natti kennite gabaadhatte mucaan eegasidhaati boossee na cinqite mboo. Mboo gaafa haadha si ijoollee maaliin godha ijoollee haati kuma abbaa haati kuma haadha kumaa gaa hin argine. Ati kuma gabaadhaa galaa jirti argite talmoo ko. Kunis ijoolleen argine jedha ijoollee maal malle. Imbooyin jibaade imbooyin abbaa ko imbooyin. Ijoollee imbooyilee laata maal malle ko. Haati kumaa isin ajjeesaatti hoo haati kumaa kun isin ajjeesaatti hoo maal isinii wayya laata maal isinii wayya kan biraa lammaffaa kana isin fuusiifna malee. Egaa viidiyoon kaleessaa jalqabee immoo waa'ee booniyyee fi ustaaz Muhammad Bayaaniin kan wal qabate viidiyoon tokko sooshaal miidiyaa kanarratti baay'ee dubbatamaa jiru. Ustaaz Muhammad Bayaan kanaan dura booniyyeedhaaf akka boohanii anillee viidiyoo irratti hin hojjenne ijoolleen baay'een irratti hojjetanii naan boo'anii fi mucattii maal keessa darbanii akka argatan beektu. Amma garuu booniyyeen akkasiin nama biraatii wajjin dubbataa jirtu viidiyoo footoo qullaa akkasiin nama biraatti ergitee naan footoon si gadi ba'e baay'ee isaa dubbatamaa jira. Isaa wal qabatee egaa viidiyoo tokko isinii qabadhee dhufeetan jira kan haasa'uudhaan nama yeellaa'isu dubartoonni keenya shamarroonni keenya nun gubinaa meeme yoomuma walirraa barattu isin qoyyaa yoomuma walirraa barattu adaraa. Kaleessas dheengaddas viidiyoon guyyaadhaan waanuma akkasii gadhiifama guyyaadhaan waanuma akkasii gadhiifama. Isa jaalalli onlaayiniidhaan jaalalli miseenjariidhaan waan hin taane walitti ergu isinitti hafu adaraa dhiisaa. Isin fayyadu dhiisaa bor jiruudhuma keessanii gaarii miti jaalalli gowwummaadha amma jaalalli onlaayinii silumaayyuu wal gowwoomsuudha isinii galee. Yoo kanarratti waan baay'ee dubbatamaa jira meemee waliin dhaggeeffannee meemee maal jettu isin kana. Viidiyoo isin nama wajjaa soitee mitiiti fuula siitii fi harma siitii fi harka siitii mitiiti. Viidiyoo isin huccuu guutuu yaafattee hudduduubaan luka samii dhaabdee feetu luka gaddeebiftee feetu mirgaan feetu bitaan. Isaan yemiin giddaamiidhaan akka barbaaddetti taatee takkaa gootee osoo fiddanii dumaashii teenya dumaashii harargeeti jaartii sheekaati jaartii ustaaza keenyaati waan ammoo oliitaniin kanaa mititi osoo kanaa oliitiis hin jebaran luka takkachi fanniftee nama 3-4 jala dhaabbattanii fiddanii jaartii ustaazaati dumaashii harargeeti allaqe mudiin akkanaa dulloomaadha.
Waa'ee washalaatiif waa'ee daabboo eegas paartii negatiivili du'eera hin jiru. Du'aan deema. Jaalatanis jibbitanis booniyyee shawaa koyeniidha mootittiidha jaartii ustaasaatti ni qabanya ni jaalanna waan fidan san fida. Egaa namoonni tokko tokkos akkasitti dubbataa jiru akkasitti siidhaaf falmaa jiru jechaadha. Wanti asirratti beekuu qabnu viidiyoodhuma kanaan qabnee xiqqoo wal gorsina isinii galee viidiyoodhuma kanaan qabnee osoo xiqqoo wal gorsine yoo dubartoonni keenya feemasiis ta'aa dhiisaa abbaa arge haa ta'u keessattuu shamarri biyya alaa jirtanu shamarri biyya arabaa kushiinaa arabaa keessa jirtanu piliis of eeggadhaa jaalalli yeroo kanaa dhumtuudha hin dhumaa adaraa dhiisaa qaama keessan qullaatti hin erginaa. Dhiisaa adara wanta akkasiisa fuudha dhaga'uudha nama jibbisiisayyuu wanta akkasii meemi yaada viidiyoon kanaan dura viidiyoo meeqa gadhiifame keessattuu uummanni keenya maal godha gaafasiin maqaa wayii argattanii gaafasi yookaan feemasii taatan viidiyoo keessan durii akkasiin dur taatan fide eddeen ni baasuun beektanu namni inaaffaan oromoon keenya walirratti inaafuu waan argi dubbachuu viidiyoon tokko yoo bahe irraa barumsa baranna isinii galee namni waanuma hojii isaa argatu namni waan hin taane hojjetu Rabbiin milkeessu yoo isin mucattiinis nama lamaan haasa'aa jiraatte Rabbi isin milkeessu silmaayyuu isin nama gaarii taanan namuma gaariitti Rabbi isin gorsiisa waan akkasiirraa Rabbi namaa eegu meen viidiyoo tokko sitti daballee ilaalla. Ofii kiyyaatti yaadeetiin waan hin godhee baraan maaltu na aarsa wani na aarsu maal osoo yoo gara biraatiin bahin aarsa malee waan ofii kiyyaatti yaadee karoorfadhee godhe tokko godhi na aarsu tokko illee hin jiru ana beeka ana gara sooshaal miidiyaa illee fide adallam gara sooshaal miidiyaa fiduun dura jalqaba kan geesseef isatti ergeen ture bulii 15 dura liqimsi gaduma liqimseetumaan jedhise malee ustaas booniyyeeni akka inni baasuuf bulii 15 dura itti ergeen ture. Maal ol gootan? Dhaggeeffadhu haa. Ana jedheetiin isinis tolteeti anis tollee waliin goone waan godhu qabnu waliin goone piraayiveetii eenyu nu ilaallatu sooshaal miidiyaa miti osoo bakka fedhallee dhaqee who cares waan ofii kiyyaa godhan sii galee. Nan beekaa bara ifii kee godhu. Isiin illee jaalattee goote isiinis jaalattee goote. Agartee anna fakkeenyaaf nama bultis qabuu miti nama ilmaanis. Viidiyoo kana irratti hubattan maal jedhaa jira anaaf isheen walii gallee wanta kana goone akka isaan ishee dhiisanuuf jechaadha inni akka inni itti dubbataa jirutti jechaadha. Hoggaa gallakiftu akkami gallakiftu eessarraan gallakifte nama bira kan ta'e. Nama waasaap keessa isa ergee bardoo. Hoggaa waasaap isatti ergitoo. Waasaap isatti ergee akka ana ta'etti mee. Samboota yoo isan akkatis raabsamte ishiin viidiyoon. Viidiyoon moo achi booda natu raabsee bara. Okay. Achi booda natu raabsee. Wallahi. Inni gaduma liqimsee ragattaa'ee bara ukaamsee. Kanaaf idaa samuuni kana boollee dhisee waa ishee. Inni gadi baasee haa maraatu jedheetiini. Innumti gadi baasee haa maraatu ana namni illee kana godhee viidiyoon illee tana intalti illee tana hoodhu. Nama nanaadhiis ati sooshaal miidiyaa gubbaa feesbuukii irraan jiidhaan keessaa waan kun godhu jirra kun hojii booniyyee taate adabadhu narraa naadhis jedheen. Ati yoo bakka isa. Okay mee waamata akkas gaaban ati bakka ustaas booniyyee saniif godhiiti if kaayi mee akkami mee. Bakka isin feenaan irraan kaayyan. Wallahi. Ogo ati. Irraan kaayyan. Isin feenaan moo. Isin feenaan. والله ركايا سفر سيتم بو والله جنها كم سفر إسي كراسين ربابين بو أرجع سي فدو أكم أستاذ نبيجو أرجع مسي لا لقى ما قرأ قرأ ما جت وننتي إشين سفيته ونشين سفيته باتي ميشا برا قباتي أو قوام برا وانا دا قباتي تيمي تاري أكا خيتي تدورا غنغلتو دابو دان داين أستاذ جي تاك قبادو نو غنغلتي نتيمتي والله كل غنغلتي جرا والله غنغلتي جرا إسي وجه ها namichi durri isii wajjiraan akkana inumaa opaanti muti qosanillee godhatu neeyyamuuf naaf neeyyamu jette. La ilaha illallah. Naaf neeyyamu jette awaan dhasta kunan. Biroo kiyya. Yaa. Anama waan sinjoo sin qabu. Oga. Rabbi uumu sodaadhatti jaartumtee jiraan gora mata bira akka feetan godhaatti jaartumtee jiraan gora. Dhageessanii? Ati yoon fuutee ganaan fuune. Ati tana dura fuutee? Bakki fuune soo fuudhee mamaan godhu waan akkana dalagamaa baasallee. Inumaan fuune ati dardara?
لكن فونه والله فونه اوكي واني بوريجين اكثر جلا في تيف كان كدل خنا مره وجين هريرون تو فونه بان كبابر او ما استاد واني بوريجين اكثر واني تو في بيومالات انا نبي تامر مالي استاذ رواني اتدا تاتي مال تو رمي كندا ما كندا كان مالي سالم بيكو كامل ان شاء الله نو بيكو مجرا نمنو كنا دبسو دو فيو تاري نمر بريده تيمتي نمت نما جارا تشيفتو كبا تيمتي تاري فيمس ما تشوفي تاري مو بيالا جري تشوفي تم سمون تي نفرت مالي تاكا نمنو كنا جارا تجن امانين بيكو يونا جارا وقت جي امانين نما اكبي انجرو جيران كوف يو كاو ما تدي فو هاتو وام غوتي كلو تو غوتي مالي كاكانا هوندا غودي سيدا namni si un dirqisiisee miila si addaan siistu qolee jiru si galee kanuma naa beekati. Isaaba kanaa duuba dardari kanaadhaa guutuun jaartii nama jana janu jira jechuudha. Hin beeku wallahi kuma qabu walillee hin gaafadhu. Saayiban hin qabdu ati magaalaa tam jiraata. Asirratti akka kiyyaatti kan badii qabu wanna tokko jechuun barbaachisu mucattiidha yoo akkas goote viidiyootti ergite akka isaan akkas jibbanu durumaan dursee guyyaa tokko viidiyoo dhiyeessinee turre Mubaarik Musammaa Oromoo kanaan walii gallee ustaaza kanaaf booniyyee gara biyyaatti galchina wajjin maaliif hin jiraattanu jaalalli fageenyaa kun hin tahuu jedhanii turan. Qofa jaalalli sooshaal miidiyaa kanarra achiifachi fifigee dubbatamu tokkoffaa dhumni isaa hin bareedu yeroo baay'ee. Kanaan wal qabatee kan wanti jiru kana wanta kana namni baay'ee laayivii kana warri hordofaa ture gara nama 2,000 wayii ture kana fakkaata. Du'eera mee ornaasiis gannaatiis urgufi sisukum ufukum jechuudha amma hin beeknu kuni alaamaa qiyaamati nurraa miti warri wal sukkuumu kun warri miseenjaraa viidiyoo wal sukkuumu banii oromoo irraa miti banii mitnaak waladal mitnaak nurraa miti ilaa nama fakkeenyaaf duris ujoollema ammallee isinii wajjin ujoollema takkitti viidiyoo akka nama dawwaleen beeku nurraa miti si warri viidiyoo wal sukkumta kun laal tushtushochi abaaramtoota ilmaan abaartaa toobadhaa ofirraa yaakii tokkoo keessanii rabbiin viidiyoo isin ajibbisu yaakii sheekotiin akkitti isinitti daawwamtu saalfatte warri isin jala saalfate isin jala saalfanne anummaan durriyya isin jettaniin baalaga isin jettanii kun wabillaahi elkariim yoo biyyoonatti dawaleen saalfadhama jetta amma yoo akka nalaaltan badaa fakkaadhami iski viidiyoo yoonatti dawalan akkitti an hollan sodaadhu jechuudha. Safuudha kun aadaa Oromooti miti waan Oromoon beektu miti nuti buttaan jira fuudha feerumni jira walgarri jira maal jira irra ciibsan jira mana seenan jira viidiyoo keessa wal gangalchuun kun hin jiru Oromoo biraa kenna miti kun aadaa Oromooti miti abboonni lamaan waliin qara'anii walii kennuun jira wal jaalatanii ka ijoollee wal hin beekne. Abboonni lamaan waliin beeraawii deemanii lola deemanii walii kennuun jira. Waliin biyya garagaraa dalagaa turanii walii kennuun jira. Ka ijoollee waliin beekne ija qabanii walitti fidu. Waluma biratti argita. Jira kun garuu isa viidiyoo wallaalaan kun hin jiru laalaan maakana argita. Ka viidiyoo beeraa keessa bulu hudduu beeraa laaluu barata jira taa'ee gowwaanaan jira. Gowwaansi ilmoo sharmuuxa aadaa Oromooti miti viidiyoo wallaaluun na aldiina ilmoo abaarsa. كلب من الكلب لينش أو فينجر لينش هدوها أكيدي هانياتو وشا أبارما كنا جيرا I'm serious والله نور رايمتي ورمون آداء بسافو بيك ولين بالبلنا فيديو يا حبيبتي هنجارتا بكين نجروتي تلك akka shee basharbaanu yoo feete dhungadhu yoo feete hammadhu yoo feete irra gangaladhu yoo feete illee hod no problem kalbi yaa bintal wasak hay waan keeti itti dhaqe jaartii teeti sheekonni kunoo haarsun lakum siin jedhaa jirti jaartii tee akka feetetti qoti siin jedhaa jirani dhaqi bakka isin jirtu maali inni kun maal sii godha viidiyoo laaltee waraabdee aybi haadha min aragilla haal وسك مالي أمني كفتي كوني بقى جران واي سلكي ستفيدة سلكي أرجيت بقى مال وامة مهيمي واتا كم بين بيابه قدان تكان كوابين فيديو
والله ربي الدنيا أكرنا هونج سواني جرينك يا كيسة ورب الكعبة جرينك يا كيسة تقول إذن دي بيتا قوياتك قوما انترونا مجارتين ما دي سنة دولته وفما بانتي ديمتو تقرار قديم أنسال فتن ديسك زي ما كثيرتم والله asliidha harka rukutaa fi egaa akkuma dhageessan gorsa babbareedduu sinuuf kennee jira of eeggadhaa shamarroonni keenya adaraa please akkuma asliin jedha amma irraa dhaggeeffadhaa garuu kan booniyyee immoo wal mariidhaan rabbi nama fokkisiisin egaa viidiyoon irraaf qabadee dhufe kana fakkaataa ittiin barattanii ittiin bohaartanii itti yaada shamarroonni keenya please of eeggadhaa yaada keessan koomentii jalanaaf kaa'uun dagatinaa waan akkasiirraa rabbi nu haa eeguu hamma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Orooshow bye